hiriirri guddaan arraan tanaa ka'e kuni hiriira yaadannoo warreen amata dabre yeroo akkanaa dhumaniif lubbuu isaanii dhabaniif yaadannoo isaanii saniif jecha hiriira bahan. Yoo yaadattan amata dabre yeroo akkanaa hiriira guddaatu Keeniyaa keessa ture. Hiriirri san jeequmsa waan mootummaan gartee biyya isaanii keessa godhu jirtuu fi inumaatu mootummaan Keeniyaa tuni mootummaa tujjaarotaa qofaa nu warra gartee barattoota taanee fi qeeroo biyya sanii nu quban qabdu. Ikoonomiidhaanis hujii nuuf laachaa hin jiranii. Ifii isaaniitiif tujjaaranii nu irraanfachaa jiranii. Kuni gartee itti gaafatamummaa guddaa qaba. Ammaasis warreen silaa nuti bikka nu bu'an jennee gaafa san ergine pirezidaantichi hojiirra kaayaa hin jiru jechuudhaani warreen isaan generation Z jedhaniin takkaa gartee young generation warri jedhamu akka malee yaa'ii godhaati jiran. Yaa'iin isaanii san eegana pirezidaantichilleen waan duraan gartee hojiirra oolchuu barbaaduu fi aangaa'ota yeroo sanii hojiirra ari'eeti ture cinaa takka. Achi booda warra qeeroon isaanii tuni ol fidatan aangoorra hakkaa'ee jijjiirama gartee lafa qabachiisaatiin jira jechuudhaani ummata biyyaa qeeroo biyyaa gartee sossobaa ture. Generation Z'n kuni ammallee kunooti deebi'anii yaadannoo warreen gaafa san dhumeetiif hiriira gaggeessaati jiran. Akkana jechuun inumaa gartee filannoon biyya Keeniyaadhaa amma yoo xiqqaate amata 3 booda haalaani gartee qophii adda addaa godhaati jiranidha. Namni hedduun mootummaan Ruutoodhaa inumaa gartee mootummaa biyya tanaatii miti mootummaa biyya alaatii fi tujjaaroota qofaati jechuudhaani qubatti laachaa jiranii. Akkasitti gartee hiriirri kuni torbaan kana keessa bakka adda addaatti itti fufuudhaaf ta'a. Yoo mootummaan nama ajjeesuu baatte yaanitti gartee odeessaa jiran. Yoo mootummaan akka duraanitti gartee kan nama ajjeesuu taate daranuuti jabaatee itti fufaa jechaa jiran. Sana akkasitti quba qabaadhaadha. Reefuun tanaa. So reefuun tanaa Prime Ministertichi Haajaalaa kan biyya Iiraan akkuma gartee latsi yoo gartee na duuba kaa gartan taate isiniin garsiisa. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti Prime Ministertichi biyya Iiraan guututti gartee reefuun tanaa ibsa bal'aa tokko godhee jira. Ibsa isaa keessatti marii taniin reefuun tana isinii himaa ture marii ministeerota haajaa alaa biyyootan GCC fi Ameerikaan gaggeeffachaa turte. Marii tana keessatti akka gartee isaan waa'ee lola Iiraanii fi jijjiirama jiddugaleessa bahaa keessatti tahaa jiru akkaataa Ameerikaan jara kanaa wajjin gartee ammallee hojjechuu barbaaduu fi inumaatu gartee Iiraan tana nuti hundinuu sagalee takkaan akka gartee wal cina dhaabbannee isii tana kophaa akka duraanitti diinatti gartee akka deebisu. Ammaasis Iiraan Hormuzis akka gartee ifii isaaniitiif barbaadanitti hafalli takka malee akka banan ji'ee gartee waan takka reefuun tan isinii ibseetiin ture sanuma ilaalchisee waan qabxiilee gartee na duuba gartan kanarratti waliigallee jirraa jaaniiti ibsa baasanii jiran. Qabxiilee isaanii keessaa guddoon takka Hormuz akka duraanitti gartee akka gaafa Febraarii sanitti odoo nam tokkollee hafalli takkan kafalchiifne dooniileen hundinuu nagayaan seentee akka baatu takka ammoo freedom of navigation kan jechaa jiran san akka gartee Hormuz irra jiraatu jedhaniiti odeessaa jiranii kun Iiraan hanga nuti lubbuun jirru hulii booda akka duritti hin deebinu numan taane jedhanii balaaleeffachaati jiran. Itti aansuudhaanis taaksiis haa ta'u hafalliis haa ta'u waan matakkallee wartee Iiraan kan guurranne.
Itiyaan Suudaan waa'ee Libanaan keessatti guututti gartee lafti Libanaan guututti haa eeggamtu afaaniin jechaati jiranii. Laayina itti aanu keessatti garuu immoo akka gartee as gubbatti dubbatanitti we emphasize the importance of preserving the negotiation process in Lebanon. So Lebanon keessatti gartee waan deemaa jiru kana akkaataa mariidhaan xumura godhatan takka mariidhaan fixatanitti gartee nuti yaada kana ni deeggar jechuudhaan dubbachaa jiran. Yaada itti aanu keessatti garuu immoo warreen Lebanon keessa afaan qawwee qaban takka gartee humna qaban meeshaa isaanii hunda gartee akka lafa kaayanii odoo gartee odoo biitti waraanni biyyaa jiru waraanni biraa gartee ka meeshaan qabanne hogguu ja'an gara biraatiin wanni isaan jechaa jiran Hizbollaan akka hiikkattu jechaa jiranii garuu immoo wanni tuni gartee kan fudhatama qabduus hin fakkaattu akka gartee argitan kanatti yaannummaan asirra jiru kun hundinuu yaada gartee Ameerikaan barreessitee fakkaata. Kanuma gartee jira kana akkuma jarri silaas isin himeetiin jira maduraasi warreen jidduu galeessa baa'anii irra hedduun isaanii meeshaadha ittuma fayyadamuudhaaf akkasuma sanitti gartee kunoo addunyaadhaas garsiifachuudhaaf akkasuma sanitti waa'ee gaazaa irratti ilaalchisee yaada pirezidantiin Ameerikaadha baatii Oktoobar keessa dhiheesse san akka hojiirra oolu ni deeggarraa jechaa jiranii rabshaan gartee takkaa'u gartee dhumaatiin gaazaa keessaa haa dhaabbattullee hin jaanii garuu immoo akkaataa gartee barbaachisutti mariidhaan karaa nagayaatti akka ba'an ni hojjennaa jechaa jiranii guutumatti yaanni isaan gartee dhiyeessaa jiran kuni dhumaatii ammallee gaazaa keessatti deemaa jirtu kana gara nagayaatti achi oofaan jiranii isiniin jechuudhaaf dhiiroo na dhagayaa jirtanii warri mana keessa jirtan na dhagayaa jirtanii. Warreen gaafii qabdanii jiraansaa harka babaaftanii gaafii maalii qabdanoo? Waanuma ajaa'ibaati beekaa. Wanni ammaan tana deemaa jiru dhugatti waan ajaa'ibaati. Karaa dippiloomaasiitiin biitti lachuu Iraanis haalaanii hojjechaa jirti. Okay? Iraanis biyyoottan gartee barbaaddu hundaa'u gartee itti dhiyaattee mariisisaati jirti. Iraan kafalliin kafalchiifti biyyoottan Hormuz kanarratti dhugatti san gartee if dubarraan deebi'an. Wanni takka gartee ammallee irra deebi'anii dubbachaa jiran akka gartee Iraan akka feetetti Hormuz gaggeessitu kana namayyuu warreen ekspertii ta'an hundinuu itti walii galaniiti jiran. Kanarratti waan takkataniin isinii himu amma breaking news takkatanii isinii wacaloo dhageeffadhaadha. Torbaan dhufu kana keessa Abu Dhaabitti mariitu gaggeeffamuudha deema. Mariin tuni waraana Ameerikaatii fi waraana Iraan jidduutti marii godhuudhaaf deeman. Okay? Waraana Ameerikaadha warra IRGC-dhaatii fi waraana Ameerikaadha. Isaan akkamitti marii godhuudhaaf ta'an haalata Hormuz kanaatii fi akkaataa gartee ibii isaaniitiif itti wallaalan jechuun nagayaan bobbaanee gallaa fi akka diinaatti gartee nullaalina. Okay? Kana hundarratti marii godhuudhaaf deeman jaanitti odeessaa jiranii mee gaafa gartee mariin tuni taate waan gaggeeffamu irraa odeessinaa akka gartee fakkaattutti warri Iraanii fi waraanni Ameerikaadhaaf wal dura ta'anii gartee marii hin godhan. Akkuma gartee warreen kan warri dippiloomaatootaatu wal dura ta'anii marii hin goone waraanni wal dura taa'ee du'a wanta godhu marii hin godhu. Inumaatu gartee warra biraatutu jidduu taa'ee akkasitti marii tana gaggeessuu ta'a malee. Okay? Abu Imran maal jette baleessa kiyya? Darasaatiyya? Abshir. Darasaa ifii beeytaa
ergatanii barsiifatanii akkasitti gartee guddisanii miti. Akkasuma miifi darasaa ergachuunis ni jirti. Gaafaan si ergamuu qabda beekte akkasuma sanitti warreen si hojii jiran hundinuu ergaa tiyya fudhachuu qaban. Egaa akkasumatti gaa darasaa akkasii barsiifatanii guddifatanii booda gartee hogguu waan takka himtu garuu akka abalu jee jechuu qabda beekte akka jamaal jee jetteeti himuu qabda waan takka hogguu himtu. Akkasumami takkaa gartee akka shee abalu jee hogguu gartee shee abalu irra qaraate shee akka shee abalu jee jetteeti himta beekte. Akkas ilaal walii galla naataa ta'e amma ati qacolloon naataa ta'e jirta walii galla abshira hanqasan ulaagaa tana guunnaan ati abshir jee okay tareefun tana waa'ee Somalilaandii fi Israel hin raafatina oduu ajaa'ibaatiin isinii muutaa reefun tana Nasrallaan itti gaafatamaan kan biyya Yemen san itti gaafatamaan Huutiidha haasoo godhee ture. Haasoo isaa keessatti sochii Israel Somalilaanditti godhaa jirtu tana jala deemaati jirraa qaceellotti qo'achaa jirraa. Yoo isaan kan gartee waan nu wajjin wal faalleessaa ka hojjetan taate yeroo gabaabduu keessatti akka isaan hin sossoonetti gartee bikkatti goonaa jeeti haasawaa ture. Yoo yaadattan waraanni Israel Somalilaandii waraana kana fakkaatu gartee waraana akkanaa achi geessanii jiraniin isiniin jechaa ture. Waraanni Israel keessa adii jiraa kaanii jiraa akkasii miti. Waraana akkanaa gartee warra nu fakkaatu biyya Somalilaandii tana geessaniiti achitti waraana Somalilaandiitis leenjisaa jara kanaas gartee hujii adda addaa akka hojjetan godhaati jiran. Kana gaa amma duraan isinii hime eega gartee amma dubbiin tuni olii gad deemuu eegaltee booda waraanni Huuziidhaatis waan gartee isaan itti jiran quba qabnaa. Inumaatu gartee ajaja keenya jalaa bahuu hin ta'anii kunoo laalnee gartaniimi. Okay? Qaceellotti gartee hordofaa jirraa. Nu jalaa gartee inumaatu Gulf of Aden qofa odoo hin taane Baabal Madaab irraa ilaa hanqa Red Sea'itti gartee harka keenya keessa jirtii jechaa jira. Dhageessanii? Baabal Madaab irraa ilaa hanqa Red Sea'itti laal Gulf of Oman Baabal Madaab ilaa hanqa Red Sea'itti nu harka jirtii jechaa jira. So wanni gartee takka oguu waan kana dhageessan akka gartee keenyaatti qaceellotti gartee ifittis fudhadhaa laala. Itoophiyaan miiliyoona 120 nama qabaattee bikka takkitti gabaabduu san gartee achi dabartee yoo gartee baharatichi hin baane nuuf du'a jechuudha beekaa. Yoo gartee amma Itoophiyaan bikka hulaa baharaa san qabaatte okay asab fudhachuu qabdi Itoophiyaan. Tanaan nama fedhee wajjinuu gartee dibeetiin godha. Nama gartee Itoophiyaan lafa namaan barbaaddu Itoophiyaan jinniidha maarreedha jinni warra joosaan nuti warra akkasiin dhageenye. Abbaan fedhe Itoophiyaa bulchuu garuu asab fudhachuu irratti nuti nama gartee asab akka fudhannu nu godhu ni deeggarra. Asab duraanis keenya fuulduraas keenya fudhachuudha qabna. Okay? Akkuma gartee amma Yaman addunyaa tanarratti Iiraan wajjin ta'anii geejjiba guutuu gartee kan Red Sea irraa kana muranii miti. Baabal Madaab guutuutti cufanii miti. Maaliif? Waan gartee dandeettii bikka sanii qabaatanii humna olaantuu qabaataniifi miti. Okay? Bikka san qabaachuudhaaf bikka san too'achuudhaaf humna gurguddoo siin barbaachisu. Okay? Bikka san too'achuudhaaf humna gurguddoo siin barbaachisu. Garuu immoo nuti immoo fakkeenyaaf Itoophiyaan inumaatu humna baharaa waraanallee ijaarachuu barbaaddi.
So saniifuu kanarratti gartee warreen lakki Itoophiyaan lafuma teenyu qofa maarree Eertiraa joololuun barbaadu poolitishaanota akkas juusan hin dhageeffatina. Inumaatu warreen san gartee sheexaanota warra mootummaan Eertiraa faan gartee bittee jirtu. Okay? Hin dhageeffatina waan warra akkas haasa'u. Hafe daabulchuun isin hin jee Itoophiyaa rakkoodhaa miti nuti. Yoo gartee baharatti gartee chakanu baasu taate asab humnaanin dagadee fudhadha. Yoo gartee nagayaan nun kannine humnaan dheeyinee fudhanna hajoo yoo jiraate nuti ammallee gartee sagalee ni goonaaf nama saniif. Okay? Qaceelloo qalbiidhaan dhageeffadha. Saniifuu gartee amma Yaman gama kanaan Itoophiyaan gama kanaan Eertiraan lafa guddoo san qabdi. Akka feetetti gartee bikka feetetti poortii biraa ijaarachuu ni danda'an haa godhatanii rakkoodhaa miti. Garuu immoo Awaash asab deeffachuun hedduu barbaachisaadha. Guddina biyyattiifis ummata keenyaa ummata ani qawwee usila asabitti wantatti hin dhawu. Eertiratti ummatuma keenyaatti gaddiisa deemanii gartee Eertiraa guutuutti haa fudhatanii. Akka kaanittuu namni keenya dhumu jiraame. Akka kaanittuu namni keenya deemee bahara bar miilaan dabru jira. Kun hundinuu gartee maaliif jijjiiramuudha qabnuuf. Okay? Irra dhumuu qabna. Irra dhumnee fudhachuu qabna. Irra dhumuullee nu barbaachisu nama waa xiqqootutu hanqasan fudhatee wanta godha. Okay? Nama waa xiqqootu hanqasan fudhatee lafa sanillee gartee guututti irraa muree haaya. Daangaa guddaadhaatu jira. Tanarratti gartee if duuban deebina. Yoo warreen ammaan tanaan goone warreen fuulduraani godhan. Tana shakkiin takka illee nun jirtu. Gimmaashiin eessatti hafoo? Ka eessatti hafuu baanta? Ka biyya keessatti hafumoo? Hubadhu nuti nama miiliyoona 120 ol qabna. Eertiraan nama miiliyoona 7 qabdu beeka. Lakkoofsi Eertiraa yoo walitti deebi'e nama miiliyoona 10 gaa hin ga'u. Okay? Saniifuu Eertiraan gartee bar lafa gartee dheeroomina san yoo xiqqaate kiiloomeetira 1,000 ka ga'u. Yoo xiqqaate kiiloomeetira 1,000 ka ga'u ulaa baaraa qabaatte nuti immoo kan qabaannetti miiliyoona 3 miiliyoona 3 duriyyee wanta atti ergina duriyyee tawwarii duriyyee hedduu jira atti ergan. Heerri addunyaadhaatu nu dhorka maarree nu dhorkaan hin jiru. Eertiraan duraanis daangaa gartee bal'aasan heera addunyaatiin hin furan. Humnaan fudhatte ammas gartee humnumaan irraa fudhatan. Okay? Mee kudhanii godhaaf. Okay? Eertiraan miiliyoona 5 yoo qabaatte miiliyoonni 2 waraana. Ummanni isaanii. Yoo xiqqaatte miiliyoonni 2 waraana. Akkasuma isaan waraanni isaanii Eertiraan beeytaniimi. Eertiraa keessa yoo gartee barnoota haayiskuul ka baratu taate kutaan 12 hin jiru. Kutaan 12 eessa jira? Kaampii waraanaati jira. Kaampii waraanaa dheeyxee achitti leenjii waraanaa fudhachuu qabda. Eegi gartee amma tokko leenjii waraanaa fudhatte booda kutaa 12 kaampuma waraanaa keessa baratta. Akkas jechuun amata 2 sarvisa biyyaa godhuu qabdaa jechuudha. Achi booda gartee amata 2 kee eega sarvisii goote booda feetu waraana keessa teessee hafta feetu waraana keessaa ni baata. Kuni national serviceidha. So kanaas gartee hin raanfatina. So dubbiin gartee arraan tana Al-Huthiin haasawaa jiru gabaabinatti warra gartee Somaalilaandiitii wajjin nuti amma booda akka diinaatti gartee wallaaluudhaaf deemne jechaa jira.
inumaatu gartee sochiin isaan Somaliland keessatti godhaa jiran ilaa hanga gartee gadi hin baanetti nu rakkituudhaa miti. Ammaa wartee jala deemnee ilaaluu jirraa je. Okay? We are monitoring je sochii isaanii ammaa ilaaluu jirraa jechaa jira. Kana jechuun dooniilee dhuftuu leenjii waraanaa waan gartee Somaliland keessatti gaggeessaa jiran hordofaatii jiranii jechuudha. Okay? Tanarratti hin raanfatina humna hedduudhaatu jira. Humna gartee warra Huuziidhaan gargaartu. Chaayinaan warra gargaarturraa kan amma dura isin himeetiin jira. Waraanni Chaayinaadhaa Jabuutii faa jira. Kaampii qabdi Jabuutii irraa Chaayinaan. So nama hedduutu jira gartee warreen waan Israel Somalilanditti godhaa jirtu kana. Okay? Akkuma yaadattanitti mootummaan Chaayinaadhaa lafti gartee guutuun Somalilandis Somaaliyaas lafa takkatti ilaalan. Maaliif ajendaa seenaa gartee Chaayinaan Taayiwaan hojii qabdu kana wajjin kanallee wal qabsiisaniiti biyya gartee adda bahuu barbaadu tana hin deeggaran. Okay? Saniifuu akka gartee amma Israel Somalilandiif beekamtii biyyaa kan ta'ee fi nuti gartee akka biyyaatti hariiroo wajjin qabna jedhanii waan hojjechaa jiran kana hunda Chaayinaan dura dhaabbatti. Okay? Akkasitti quba qabaadhaa san. So itti aansuudhaan oduu ajaa'ibaa takka taniin isin himutu jira. Warri amma dhuftan hundinuu dhiyaadhaa taaptaap godhaa harka keessanii sheer godhaadhaa. Okay, let's see. Daqiiqaa. Oh yeah, ta inni raanfanne tan Itoophiyaadhaa ta warra wantaa san meesha jirti jarri. Ono warra gartee kan irree funtana maqaa irraanfadde mikikir koomishin jaaniin jaarsa kanaa fi warra isaa wajjin hojjetu. Mikikir koomishinii tana tan gartee wanti irraa haasawaa ture eenyu Maraaraa Guddinaadha. Daaktar Maraaraan isaan kanarraa haasawaa ture. Jarreen gartee maqaa mikikir koomishiniidhaan deemu kuni gaaffilee garagaraa tan silaa biyya Itoophiyaadhaa laalchistee uummata Itoophiyaadhaa laalchistee yeroo gabaabduu keessatti takka agartee guyyaa 4 keessatti yoo guyyaan 4 xiqqaate torbaan 4 keessatti yoo torbaan 4 xiqqaate baatii 4 keessatti gaaffii silaa walii qabuu qaban gaaffii qofa gartee biyya keessaa biyya alarraa walii qabuudhaaf akkamitti amata 4 irraa fudhate. Gaaffii gaariidhaa beekaa. Gaaffii qofa walii qabuudhaaf akkamitti amata 4 irraa fudhate. Kuni political game yoo hin taane akkamittuu gartee waan biraatiin political game jettaanii. Okay? Jara kanaaf amata 4 guutuu baajeta mootummaan baaftee fi warra hojjechaa jiru. Kanaafuu mootummaan tuni dhugaan hojjechuutti hin jirtu. Ummatatti gartee jookii godhu jirti jechaa jira. Okay? Qaldii gartee ummatatti godhaa jiranidha. Dhageessanii? Egaa waan bar gaaffiidhaa miti isaa walii qabu jiran. Gaaffii nama gartee hedduu qopheessitee kutaalee Oromiyaa, kutaalee gartee Itoophiyaa keessa ergitee kaanis cinaas biyya alaa ergitee gaaffii tana bar yoo akka moddommaatte torbaan 4tti jechuun baatii takka keessatti walii qabuu ni dandeessa jechuudha gaaffii. Okay? Gaaffii qofa uummatarraa walii guuruudhaaf ama maaliif amata 4 fudhateedha yaadni gartee. Amata 4 jechuun ammaasis baajeta mootummaan itti baaftee damooza kabaltee fi isaan kun gartee ammaas walgahii goona ja'anii ta'anii mootummaan gartee hoteelaa bikka adda addaa irraa baaftee beekaa maallaqa guddaadha fudhataa beekaa. Okay? Kana gartee akkamitti mootummaan kana hunda gootee uummata akkanatti uummata taphachuu jirtu kana akkamitti gartee nuti hujii uummataaf godhu jirra jedhanii akkamitti kana uummatatti himanii jechaa jira. Okay? Kanaa ol mootummaan gartee
ummataaf hojjannaa dhiisaniiti ummatatti gartee taphachaa jiranidha. Jookii ummata godhaa jiranidha. Okay? Qacarratti hubadhaa waan gartee dhugatti waan inni jeesan hedduu gartee isin hundatti dhageeffamu qaba. Maaliif biyya teenya waan biyya teenya gartee irraa dubbachuu qabnu. So jara kana reefuun tana maqaadhaan irraanfadhee amma kunoo barbaadee fidee akkasitti arra taatu kalee taatu ibsa wayii kannaa jiran gaaffiilee gartee ammaan tana isaan walitti qaban ka filannoonis dabree mire laal teeknikaaliitiidhaas laal yeroo isaan dhiheessanis laal filannoon eega dabree booda dhiheessan gaaffiilee walitti qabnee dhufne jaanii jookiin tanaa waliin jirtu beekaa poolitikaa keessa akkanatti kan uummata taphatta. Silaama torbaan sadiillee taatu akka gartee baatii takkallee filannoo dura godhuus numa danda'aniimi. Garuu immoo filannoon eega dabartee booda filannoon dabartee gartee xiqqoo malee baatii takka eegatee booda amma isaan kunoo gaaffiileen nuti uummata irraa walitti guurre tana fakkaatti jaaniitti gartee dhiyeessan. Ammaas laala amma gaaffiidha dhiyeessanii miti gaaffii tana gartee walleenuu gara paarlaamaatti deebisuudhaaf takkaa gartee gara propoozaalaatti deebisuudhaaf amata wayii irraa fudhataa beeka. Akkanumatti guyyaa iftaanii fa'aa fuudhanii gartee gara itti aantutti takkaa gartee gara paarlaamaatti dhiyeessuudhaaf hin ta'an. Takkaa'u akkaataa gartee mootummaan heera itti baaftutti gartee wanni isaan godhuudhaa ta'an takka illee nuun jirtu maaliif yeroo fudhattee miree wanni hundinuu. Oggoon akkana isin hin jiru gartee maybe taphachuutti hin jira garuu immoo akka isaaniittiin laalee isin himu jira. Fakkeenyaaf gaaffiilee cinaa takka gartee gara paarlaamaatti dhiyeessanii waan dhiyeessan kana paarlaamaan ammoo gara heeraatti jijjiiruu qaba. Gara heeraatti gartee hogguu jijjiiran takkaa'uu akka gartee barbaachisutti hogguu itti murteessan sanuu paarlaamaatutu itti murteessuu qaba. Paarlaamaanis yeroo fudhataa jechuudha. Yeroo kan fudhata amata 3 amata 4. Okay? Fakkeenyaaf waa'ee Finfinnee faatu keessa jira. Akkaataa gartee Finfinneen ta'u Oromiyaa akka taatu takkaa'u Finfinneen gartee wanni gartee mootummaan federaalaatii fi hariiroon mootummaa federaalaatii fi hariiroon Finfinneedhaan maal akka fakkaatu. Hariiroon magaalaa Diredawaatii fi mootummaa federaalaa hariiroon uummata keessa jiraatuutii fi Oromoo akkasumas warra Somaaleetis maal fakkaatu. Gaaffii akkanaa tana faatu keessa jira. Okay? So tana hundaa oofanii paarlaamaa geessanii heeratti baasanii achi booda gartee hojii jijjiiruudhaaf amata meeqa fudhatti isiniin jechuudhaaf. Okay? Tole egaa guyyaa kana oduu itti aantutti achi dabarraa dhiyaadha warreen dhufaa jirtaniis harka keessaniin taap godhaa koppiliin godhaa sheer godhaadha. Iskoora geemaa isiniimu kubbaa ammaan tana deemaa jirtuuf yeroo ammaan tanaa maalirra jiran isin fakkaatti yeroo ammaan tanaa hafuura baafannaarra jiran. Hafuura baafannaarra jiranii koodivaar takka karaakwaan duwwaadha. Akkasumas sanitti Ecuador takka Jarman takka. Isaanis haaf taayim irra jiranii jechuudha. Geemni itti aanu sa'a 6tti jiranu bira amarraa sa'a 2 booda jechuudha. Akkasumas geemni galgala kanaa kadhumaa sa'a 9tti jiran nu biratti. Akkasitti gartee quba qabaaddaadha. Maal jettee beeka? Ajandaa malee maal jettee? Paarlaamaa biran deemu maal jechuu barbaaddeeti? Beekaa tokko dhufe dhiiroo beekaa huccuu keessa jiru. Akkas fakkaatti? Akkas fakkaatti silaa? Dubbii siyaasaatu si jalaa dhumateeyyaa. Akkas fakkaatti mee hogguuti ilaaltu?
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Black line akkam jirta? Dhiyaadhu. Arra. Maal isin? Dooniilee deemtu. Karaa isaan godhan kanaatu jira. Hogguu Hormuz ol seentu karaa kanaan seentaa. Hogguu baatu immoo karaa kanaan baata. Okay? Karaan kuni karaa warri Iiraan murteessanii reediyoodhaanis gartee ajaja dabarsaniiti. Okay? Hogguu gartee kana godhan reefuun tana dooniileen cinaan takka asiin deemuu eegalte bikka kanaan. Kuni kan gartee Oomaanitti dhiyaate deemu jechuudha. Asiin gartee hogguu isaan deemuu eegalan doonii takka reefuun tan haleelaniiti jiran. Maaliif? Yeroo isaan guyyaa kana ogguun oduurratti isinii himu akka gartee karaa isaan murteessan malee hin deeminaadha yaani ajaja dabarsan jeetiin isinii himee ture. Dooniin taarra reefuun tan haleelamte ajaja gartee warra Iiraan kana dhiifteeti karaa feete ifiisiitiif asiin dabaruudhaaf tattaafatte. Hogguusan gartee isaan doonii isaan haleelaniiti turan jechuudha. Amma irra deebi'anii dooniileen hundinuu karaa nuti gartee hayyamni kana malee hin deeminaadha jechaa jiranii. Akkasuma sanitti eega gartee dooniin san haleelamte booda akkuma gartee gartan kanatti gaa maappiin qabxiileen gartee giriiniidha akka laaltan kanatti giriiniin gartee ta seenaa jirtu tan diimtuun takka gartee reediin tan bahaa jirtu doonii gartee bahaa jirtu Hormuz keessa. Amma inumaatu akka odeessaa jiranitti lakkoofsi seeninsaa fi bahinsaa toora 70 takka doonii 70 ol siqaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Kuni waan gaariidha. Maaliif xiqqoo malee gartee akka gartee normaalitti deebi'uudhaaf deema jechuun jiranii. Keessaafuu warreen gartee dooniileen yeroo dheertuu dhaabbattee bahinsa takka seeninsa eeggachaa jirtu faan amma sossa'uu jiraachuu isaanii kuni waan gaariidha yaanitti gaa odeessaa jiran. Kanuma ilaalchiseeti kan mootummaan Iiraan irra deddeebitee waa'ee Hormuz irratti nam tokkollee nu murteessuu hin danda'an hogguu ja'an Oomaan illee baananii beeka. Okay? Oomaan mataan isiitu kana murteessuu hin dandeessuu jechaa jiran. Okay? Maaliif? Humnaan. Oomaan akka gartee ollaatti noojii haa dhaabbatanii malee isaanii murteessanii jechaa jiran. Kana wanni jaaniifis akkuma reefuun tan isinii hime Ameerikaan guyyaarraan tanaa warreen GCCdha kana keessaa kuni gaa ministeera haajaalaa biyya Oomaanii isaanii fi Suudi Arabiyaa fi warreen Qataarii Kuweetii Bahareenii hunda isaaniitu gartee walgahii godhaa ture. Walgahii tanarratti Ameerikaanis dhiyaatteeti akkasitti gaa yaada isaanii kana gara gartee Ameerikaa hojii akka dhaabbatanitti takkaa'u gartee Iiraanitti akka garagalanitti gartee yaada kana dhiyeessaa jiranii. Mariin tun arra haa taatu malee marii guyyaa boruu dabaruu hin dandeenye fakkaatti. Hogguun akkana isiniin jedhu torbaan dhufu keessa Prime Ministertichi Paakistaanii fi itti gaafatamaa waraana Paakistaan Suudi Arabiyaadha dhufuudhaaf deema. Isaanis marii gaggeessuudhaaf ta'an akkasuma sanitti Suudi Arabiyaan mataan siitis marii kophaadhaati gaggeessuudhaaf deemti. Jarreen GCC kana hunda walii yaamteeti Iiraanii wajjin akkaataa gartee marii isaanii kophatti gaggeeffatan. Okay? So waa hedduutu wal cinaa deemaa jira. Ameerikaan gartee tana dura baateeti isaanis gartee warreen kun hundinuu akka Hormuz irratti yaada Ameerikaa kana deeggaran. Yaada Ameerikaa kana amma wanni isaan ifa baasaniif guddoon takka maal isinii fakkaatte. Waan yeroo negotiationa lafarratti waliin haasawanii irratti walii galuu didan. Okay? Irratti walii galuu didaniiti amma gartee garee lachuutu as baatee ifatti miidiyaa irratti gartee wanta godhaa jiran argumentii godhaa jiran takkaa gartee falmii godhaa jiran jechuudha. Okay? Gama gartee teebila gizee ta'an san irratti walii galuu dinnaan amma kunoo Ameerikaanis gartee karaa dippiloomaasiitiinis akkasumas gara miidiyaatiinis gartee reefuun tanee olaaltan Marco Rubioodha akka inni jechaa jirutti kunoo eega gartee mariin san xumuramte booda miidiyaa Reuters wajjin haasoo godheetu ture. Haasoo isaa irratti humaa takkallee gartee warri Iiraan
kafalchiisuu hin danda'ani, taaksii irra kaa'uu hin danda'ani, guutumatti gartee wanni Parshan golfii seenu nagaan akka ba'u. Akkasuma sanitti gartee itti gaafatamni Hormuz kanam tokkootii miti jechaa jira.